أنا كان في سبتي مال بولا أكو ما قلت فتا مسر روتا كوتي جرا سنة برباد شفت كنتا سيري دغوغور أوه باينا متتولا مالي يوم تمو شنو بيس غانا نتفكر ما الخير من دندوا سلنا ديس غارو راكوكو يرم ديس يوم سراك سباد من زيك سيتون دندان وما جت إلى اللمي غارو بامنا تيرمتو أكمي أمكيا برينا وما جت كنا فنتسارع جتشو 50-50 واللي قال لي راجع جتشو بازي جيتون ترتي النفتي كيف سنتي اوكي 50-50 تو كنا مركنا يفجف ملتو كيم بربادا يلا ملتو مالي أسرتنا ملتيسي ملتو مالي أسفين قال لي طيب ملتو كي كنا برباد سيف أشارة كيسرت كوكوليت فجف كنا أوه كان جيجرتا يمو ويوري وانا نفو جيتنا كانت نبدا في بريسي لكن طيب اين جري كبر دوغارو ماغا نو اس دبت Dhugaa dubbachuuf diraamaa kana argee jechuudha. Hedduu tokko rifadhe jechuudha. Diraamaa kana kan isheen hojjechaa turte Aanaa Entertainmentii irratti jechuudha. Ijoollee baay'ee jin hojjechaa turte. Yeroo fayyaa qabdu, yeroo nagaa qabdu, yeroo qalbiin ishee nagaa, yeroo wanti hundumti ishee nagaa jechuudha. Kun akkanatti diraamaa bareedaa yookaan immoo miidiyaa guddaa irratti hojjechaa turte jechuudha. Maal godhu dhugaan ishee akkasumatti hafe jechuudha. Hamma ammaatti ofuma olola namni achi ofi asoofa malee hamma ammaatti dhugaan ishee hin baramne. Hamma ammaatti namni ergi gaafa isheen awwaalamteeti namni dubbate hin jiru jechuudha. Miidiyaa irratti achi abba'ee jechuudha. Isallee interviinuu godhachi abbaasanii gaaffii nu gaafatu jennaan achi as nuuf hin dhiyeessine amma ammaatti dhugaan ishee akkuma dhokatetti hafee jira jechuudha. Kanaaf dhugaa ishee rabbi haa barbaadu. Footoon mooneeti maal gochii fiddee naan jechuun keessan hin oolu. Footoo mooneeti kan hin fidee mooneetiin isheerraa dubbachuu dhufe tokkoffaa. Dheengaddasii barreeffama tokko poosti goote feesbuukii irratti barreeffama dheeraa baay'ee tokko dheeraa tokko poosti goote dhugaa rabbii walakkaadhaan geetan dhiisee hunda dubbisee hin finne ammallee har'asii footoo guyyaa dhaloota isheetii ilaalchisee jechuudha. Barreeffama barreessite poosti gootee jechuudha. Hedduu gadda guddaa keessa akka jirtu rakkoo keessa akka jirtu ibsattee jirti jechuudha. Bifa barreeffama kanaani kun akkuma argitanii suuraa kana gurraachessiteeti kan isheen guyyaa dhaloota isheetii kabajatte gammachuudhaan hin kabajanne jechuudha. Waa'ee qananii gadditi ta'ee rakkoo biraa qabdi ta'ee nuti hin beeknu garuu feesbuukii irratti maal jettee poosti goote mee barreeffama ishee xiqqoo isinii dubbisaa hundaa miti waan isheen jettee poosti gootee achi keessa waa argachuu ni dandeessu waan ta'eef warri feesbuukii ishee qabdan immoo moonet beeksisaa jedhaati dhaqaatti barreessaan iyyuu tokko faarratti achi ol isinii ba'aa jechuudha yoo hin qabdan ta'e. Qeeqa wayii qinee wayii dubbatti ta'ee gadda wayii qabdi ta'ee hin beeku otuutti siqanii gaafatanii hedduu tokko bareedaadha. Maal jetti barreeffama ishee isinii dubbisaa namni guyyaa dhalootaa kan kabajanne jiraachuu isaatiin gammachuu fi jireenya isaanii gara fuula duraa hawwiidhaan eeguuf bagan dhaladhe jechuun gammachuudha. Abdii jireenyaa gara fuula duraaf qabaannaan ibsachuudha. Waaqa isaan uumes ittiin galateeffachuudha. Bara dhugaan magaalaa sobaatti keessumsiifame ta'etti bara namni abdii kutatee rakkoonis nama itti himatu dhabee of balleessu